Qoraan gaafa caakkaadhaa funaanaan erga walitti qabanii wadaroon hidhanii baatanii deemu malee akkattiidhaan baatanii hin adeeman. Anis yeroo walitti qabee deebi'ee na jalaa bittima yoo jedhan dubbatan abbaan Abrahaam Gaashiyyeen ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechuun jaaladha. Qiddoo YouTube marree subscribe like gochuun jajjabeessaa siniin jechuun jaaladha. Egaa beeninii ani ammaaf Finfinnee hin adeemne Finfinnee deemuu kootiin dura Gaashiyyeen argadha jedheenanii sababni ani Gaashiyyee argachuudhaaf yaalii gochaa jiru immoo dhimma Roottaa fi dhimma Abrahaam yoo jedhu dubbatee jira. Egaa Abrahaam gochaan inni hojjechaa jiru baay'ee gochaa fokkisaadha. Isatti gaarii ta'ee mul'atuyyuu nuti waan goonu dhabneetoo jirra. Baay'ee keessan jireenya Abrahaamii fi Roottaa keessaa bahaa jechaa jirtu keessaa bahuu hin dandeenyu. Akkasumas ani baay'ee daddabeetoo jira. Jireenya Roottaa fi Abrahaamitti dhiisuus hin danda'amu. Haa ta'uyyuu malee yeroota darban keessatti ani abbaa isaa yookiin immoo Gaashiyyeen fuudhee magaalaa Finfinnee deemee ture. Otooma wanti tokko hin sirratiin kan isaanii deebi'aniitoo dhufanii ammas immoo kootu kana godhi sana godhe jechuun salphadheetoo jira. Abbaadha. Abbaan dadhabuu hin qabu, gadduu hin qabu. Garuu immoo garaa kutachuu hin barbaanne carraa tokkicha kana yaaduun barbaadee isaan argachuu. Innis immoo tolee nan dhufaa naan jedhee natti dubbateetoo jira yoo jedhullee dubbate jechuudha. Sana irratti abbaan Abrahaam hin dhufanii yeroo isaan dhufanitti maaliif na waamte laata har'aa erga wal argines turreerra yoo jedhan dubbatanii ani kanan si waamee dhimma Roottaa fi dhimma Abrahaamidha. Ijoollee keettidha. Ati namaafiyyuu inni yaadda. Inni kun immoo dhala keetii yoo jedhuun dubbateera. Ani hin dhiisne garuu immoo haalota yeroon ilaaluu natti toluu didee haalli inni keessa jiru homaa natti hin bareedu. Kottuu waliin hin haasofnaa jedhee yeroon ani waametti yeroo mana dhufetti ani halaa dadhabee yeroon galu ani nan ciisaa inni immoo bayeetoo adeemaa. Yoon gadi taa'eera ta'e wanta kanan irratti kaasaa jedhee waan yaaduuf na baqata yoo jedhanii dubbataniitoo jiru jechuudha. Egaa mucaan nagaa hin qabu gaashee itti himnaanis dhaga'uu dideetoo jira. Al tokkicha kana yaalii akka isaan araaraman kan nuti barbaannu. Ishiinis qophaa isheetti achi innis akkanatti yeroon kun yeroo inni gargaaruu qabudha jennaan. Bakka ishiin jirtutti Finfinneettis yoo ta'e asittis dhaqeenani ilaalaa. Ammayyuu garuu waan bilchaate tokkollee hin qabu. Dheedhiidhaa hin bilchaanne yoo jedhan dubbataniitoo jiru jechuudha. Ani baay'een gadde yeroo isaan dubbatan jechuudha. Haatii fi abbaan ofii garaa namarraa kutatanii yookiin immoo garaan isaanii namatti dallannaan wanti hundumtinuu wanti gaarii namaaf ta'u toora namaaf qabatu hin jiru jechuudha. Egaa deebi'ii gali koottuuti osoo jedhaniinu Abrahaam immoo lakkii hin dhaga'u yeroo inni jedhuun akkasumas natti dubbata waa'ee kanaa natti kaasa'ee jalaa baqatee bahuun isaa ala buluunsaa kuni gaariidha hin fudhadhu ani jechuudha. Abbaa Abrahaam abbaa namni hundumtiyyuu hawwuudha. Osoon abbaa akkanaa qabaadhee yeroo jedhanidha jechuudha. Abbaan Abrahaam immoo akka hiriyaatti nama hundumaattiyyuu jechuudha kan isaan siqan guddaattis xiqqaattis argitaniitoo jirtu jechuudha. Egaa akkatti deemtuun barbaada jennaani Finfinnee deemtee akkati gaafattudha. Kinoo Hirmeellaa namni jedhamtus dhufteetoo jirti jennaani isa dhamee ammayyuu inni wanta kanarraa hin deebine naga heera hin barbaadu jedhee amma harka kennatutti akkamittiin an deema. Maaliin godha jennaani Hirmeellaa sana ani hangar'aatti dubbiseenoo hin beeku. Amma garuu bilbila ishii fudhadhee dubbisuu nan barbaada. Nan haasofsiisa. Kuni sirrii miti. Waan hin taane keessa kana ati seentee kanaafiyyuu keessaa bahin jedhaanii
jedhan jechuudha. Dhiisuu hin dandeenye maallaan jettaree maalidharee jedheetuma biiniin egaa gaafate jechuudha. Yeroo kanatti ani kan isin jedhu nan tuttusiisinii baqaanii tuquu hin barbaadu keessaa baheera dhimma kana keessan galuun siin jechaa jira. Kanaafiyyuu ani waan hin godhu hin qabu yennaan al tokkicha dheetoo kadhate jechuudha. Maalin godhaanii addan cinnee baqa qoraanii akka qoraayyoo walitti qaban hidhamu malee baatamuu hin danda'amu jedhanii jechuudha. Herra deddeebisanii dhala keetidha qubni tokko tortoreedha jedhanii kutanii too gatuu gaasheennaanii eeyya dhugaa kee jettee gatuu hin danda'amu. Innis immoo qoyii haa fixatu achi jedhanii jechuudha. Garuu immoo hin barbaanne baay'achaa deemaa dabalaa deemaa jedhee jechuudha biiniin. Kanaafiyyuu nan deema ishii waan ati jettu toleen jedhaniin jechuudha. Isa kanas immoo wanta ta'u wanta inni jedhu na wajjiniin taateet teessee in ilaalta waan uumamu jedhaniin jechuudha. Innis tolee jedheeniitoo jira jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi ani hin beeku. Ana biraa immoo Abraam baga dhalatte baga guyyaa dhaloota keetii geesse siin jechuu jaalanna. Egaa Ermeellaanii guyyaa lidatii isaatii darbeera. Haa ta'uyyuu malee immoo amma waan tokko yaadee maaliifan hin kabajneef jedheenaanii keessa koseenee innis baay'eetu jira. Yeroon bilbilee jedhu faranjiin fa'ii mana keessa jiru nu bira jira qulfiin jedhaniitu jiru jedhan jechuudha. Egaa yeroo darbanii maal akka ture jechuudha. Faranjuun kuni Ruuttaa faana kan inni ture. Haa ta'uyyuu malee immoo amma immoo Abraam bira jira jechuudha. Wayi wanta sirreessuudhaaf dhufuu danda'a. Yeroo darbis gaafa ishiin biraan gidha jette sana baay'ee haaree baay'ee humnaa ol jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ishiin haala kanadhaan jechuudha. Qamisii yeroo tokko Ruuttaanii uffattee isa gammachiifte tokko fakkaatan shakkani qamisii kana isin jechuun jaaladha naan galle. Dhugaa dubbachuuf naan galle gaaffii natti ta'eera waa'een qamisii kanaa gadi buutanii ilaaluu dandeessu jechuudha qamisii sana. Inna wal fakkaata jechuudha. Egaa waan ishiin to'atan hin beeknu nuti. Inna bicha baga dhalatte baga si gammachiisanis innis booheera akkasumallee huccuu bittee fitoo jirti. Huccuummoo kan ishiin bitteef yeroo wayii natti qorreera maalidha jettee inni shaamshii uffatee ishii bira dhandhaanii ani kootii nan jaaladha jennaaniin anu sii bita jettee dubbattee turte. Kennaas hin bitteef jechuudha. Haala kanaan carqii adii kana jechuudha kenniteefi hordoftoonni hin beeku siin jedheenaan tureeyyuu jettee kenniteef jechuudha. Amma meeyyuu jechuudha hordoftoota maal akka ta'e beektu namni kuni gammachiisuu ishii maaliif san gammachiifte jechuu miti jechuudha wanti isinii galu tokko jechuudha. Nama kana mana ishiitidha dubartii jireenya barbaaddudha. Garuu immoo jireenya osoo dheebottuu haala tokko argaa itti tolaa didee baqqaa hin fedhu jettidha jechuudha. Amma guyyaa lidatii kana kabajuun jechuudha alatti kabajuu fi dandeessi jechuudha. Maaliif isiniin jedhee kuni mana Ruuttaati. Mana Abraamidha waan ta'eef yoo Ruuttaan viidiyoo kana argite maaltu itti dhagahama? Maal jetti? Gara manaatti deebi'uudhaaf hin kaka'aa keessi ishii jettee osoo yaaddeetti ta'ee jechuudha. Alatti gammachiisuun alatti wanta feete gochuu fi hin dandeessi jechuudha. Garuu ammayyuu maaliif inni ishii mana Ruuttaa keessatti akka barbaadde ta'uu barbaaddu isa dhugaan siniin jedhana. Akkasumas immoo muuziqoonni tokko tokko kan isaanii jala viidiyoo isaanii jala buusanii jechuudha. Akka kutti waan gaariidha yaadu ergaa qaba jechuudha muuziqaan sun jechuudha. Kani egaa akka biyya lafaatti haadha mana ofiidhaaf jedhanidha yookiin immoo kan ishii ibsu fakkaata jechuudha. Kuni maaliif ta'ee? Akkasumas immoo warri garee Ruuttaa taatanii takka garee Ruuttaa takka immoo garee Abraam ta'an kuni bakka lakki Ermeellaa ati iddoo qabdaa. Kanaafiyyuu ati akkasittiin miti.
hiriyaa fakkaattee dhufteeyyuu akka hiriyaatti waliidhaan jiraadha tokkummaa huumaatiidhaanii waan hundumayyuu sirreessanii ermeellaan yoo taate jechuudha. Garuu immoo jechuudha keessatti wanti ishiin mul'isaa jirtu akka tina jalaa gaddituun barbaadu akka waan tokko sitti irratuun barbaadu kan ishiin jechuudha. Yeroo kana ilaalan jechuudha maatiin Ruutaayyuu garaan kutanne malee ilaala abbaa Abrahaam jechuudha akkatti isaan garaa kutatan akkatti isaan waan hundumayyuu dhiisan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani hin beeku Abrahaam kana jechuudha. Garuu gammachuun sana namatti tola. Abrahaam nama dhalootaaf ta'aa turedha. Har'ayyuu kun hojii gaarii hojjechaa jira. Dhalootaan baatee hojjedhaa chaanii jira. Ijoollee baratanii yuutii banee gaafallee akkasuma baratanii baatanillee hojii dhabdoota hin taatanii kinoo kana hojjettu jedhee waan baay'ee nama shoora guddaa taphachaa jirudha jechuudha. Garuu immoo mana isaatiif gaa'ila isaatiif waan maatiin isaa sarara barbaadan abbaa isaatiif haadha isaatiif aatiyyuu lakki naan jetti ani garuu dhiisi qooqoo hin bilchaanneen jedhanii jechuudha. Isa kanadha egaa garbachuuf gammadeera. Haalota garaagaraadhaanii kabajachuun natti hin tollee jedheetoo jira jechuudha. Yaa Abrahaam aatillee kana waggaa amma kanatti kabajachaa jirta. Ana jechuudha guyyuma dhaloota kootii qofa yaadatti haati godhu kan garuu kana booddee nan kabajadhanii isin jedha. Anaafis bakka jaarsi kun haa kabaja dirqama dhasumadhaanii innaa fataadha kanuma sinitti mudhufe naalan darbiin sin jedheenaninna. Isa kana dhagaa baga dhalatteedhanii waa kabaniiru sinin jechuun jaaladha badawee jechuudha. Hiriyoonni Abrahaam kun kan baay'ee nama na dinqina ajaa'ibummoo jechuudha. Mana kiraan kan falanii jechuudha buttaa jiraatee innaa dhufanii achumatti wal gababbuu achumatti daanqoo hojjetu waan meeqa dadhabunna sinitti haa tole sinin jedha. Hordoftoota kiyya galgala keessana bareechuu Waaqayyo eebbifamaa qilloo yuutuub immoo jabeessaa sinin jechuun jaaladha. Himisuus sinan jaaladha.